jirra jirtu hordoftoonni Naafii fi Khadir baga bara haaraa geessan hundi keessanuu ilmaan Oromootis baga bara haaraa geessanii asumaan kadabarfatan ta'a akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafanna kunooti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoodha. Hundi keessanuu bara haaraa baga geessan isiniin jenna. Bara moofaa kana asinutti hin deebisin. Barri 2021 bara milkii isiniif haa ta'u. Galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtan hundi keessan baga bara haaraa waan isin ga'e jecha egaa guyyaan irraa guyyaa addaati. Guyyaan nuti woboo qaqqaalii nu biraa wareegaman saba isaaniif biyya isaaniif jecha lubbuu isaanii dhaban guyyaa nuti yaadannu ta'a. Akkasuma barri 2020 bara gaddaan dabarsinedha. Bara waan hedduu itti dhabnedha. Bara Oromoon bara durii caala itti dararamedha. Egaa barri 2021 ammoo kan gammachuu, kan jaalalaa fi kan bilisummaaf walabummaa uummata Oromoo itti arginu Rabbi nuuf haa godhu. Mootummaa abbaa irree kana Rabbi nurraa haa fuudhu. Rabbiin Oromiyaa bilisoomteef walaboomte irratti hunda keenya walitti nu qabe gammachuudhaan Oromiyaa keessatti nu haa argisiisu jecha baga bara haaraa waan isin gaheen isin jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune hordoftoota Naafii and Khadir baga bara haaraa bara faranjoota 2021 isin gahe. Barri 2020 bara cinqii bara dhukkuba bara rakkoon keessa baay'atu ture. Rakkoo sanii fi dhukkubni sunis bara 2020 wajjin nurraa hafe. Barri 2021 bara milkii, bara jaalalaa, bara gammachuu, bara waan itti yaaddan hunda itti argatan isin haa ta'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu isinin jecha Oromoonni idila addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu baga bara 2020 takkaan isin ga'e jecha akkasumas guyyaan kun irra guyyaa kabajamaa wareegamtoota ilmaan Oromoo waboo itti yaadannuudha. Guyyaa seena qabeessa waboonis warri wareegamtanis biyyan isinitti salphattuu kan jannataan isin qananiisu warri jirtan lubbuudhaan ammoo injifannoon ta'u uummata Oromooti. Akkasuma uummanni barri kun bara uummatni Oromoo tokkoomee boo'icharraa baheetiin bilisoomee biyya isaatirratti abbaa ta'uu nu haa taasisu. Hidhamtoota keenyaas mana hidhaatti Rabbi nu haa baasu isiniin jenna. Uummata keenya uummanni warri addunyaa kanarratti argamtan hundi keessanuu bara kana bara haaroo kana kaayyoo haarawaan kaayyoon hin jijjiiramtu. Soo ilaalcha hin taane ilaalcha wal diigaa turre dhiifnee karaa tokkummaa irratti kaayyoo keenya isa ganamarra cimneetiin hojjechuu qabnaan isiniin jaa anagaa ibsituu Muhammadii yoo bakkuma jirurra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa guyyaa ajaa'ibaati. Hundi keessan bakka jirtan maratti baga waggaa geessan yookaan immoo bara 2021 baga Rabbiin isin gahe. Egaa barri haaraan dhufaa jiru kunis bara Oromoon tokko ta'u, bara lammii wal jaallatu, bara Oromoo waliin jibben, bara Oromoo waliin qonni, bara tokkummaan Oromoo itti deebi'u, bara jaalallee jibbaan gidduu keenyaa ka'ee jaalallee dagaagu isiniif haa ta'u. Bakka jirtan maratti galatoomaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii ilmaan Oromoo kan idil addunyaa irratti argamtan guutuun keessanuu baga bara haaraa geessan isiniin jenna. Egaa barri 2020 bara waa baay'ee of keessatti qabatudha. Akkasuma namoota jajjabaa fi akkasuma mootiyyuu taateewwan gurguddootaan akka addunyaatitti kan dabarsee tareedha. Kan Rabbiin isa dabarseedha. Akkasuma kan ilmaan Oromoo keessa gadadoo guddaa keessa dabarsanidha. Egaa gamanumaan baga gara 2021tti dhuftanii isiniin jenna. Bara milkii, bara kabajaa fi bara jaalalaa fi bara ulfinaa fi bara wal kabajuu fi bara bilisummaa akka Oromootitti illee nuuf haa ta'u isiniin jenna. Egaa gamanumaan kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo hordoftoonni chaanaala YouTube yookaan Naafii fi Khadir akka isin subscribe gootanii fi bira dhaabbattan viidiyoo isaa akka isin like gootan abdii isin irraa qabnaa. Keessattuu ijoolleen keenya subscribeidhaan wal jabeessaa wal bira dhaabbadhaa. Please yogguu YouTube irratti namni viidiyoo takka hojjete
fuutanii gara feesbuukaatitti gartanii viidiyoo jaraasan hin maxxansina achumarratti yoo dandeettan liinkii fuudhaatii achirra nuuf kaayaa jechuudha feesbuukii keessanirra kaayaa. Kanaan isiniin jedha barri bara milkii bara ulfinaa fi bara kabajaa fi bara jaalalaa fi bara bilisummaa nuufaa ta'uu kanneen addunyaarra argamtan ilmaan Oromoo mootiyyuu bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu nagahan dhabinaa. Jabaadhaa isiniin jenna walaa kabajnuu amantiidhaan waliin qoonnuu nuti Oromoon tokko walaa jajjabeessinuu Naafi Kadir tuubii akka